الله أكبر تكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Takbiran kesan jadi singkoma di radio ini saya selalu pada rupa deh kalau tahu jazakallahu khairan. Bagana kan dokter saya tahu dia si cati bayi baredu nanti tuh tadi itu bayi ni kesan ini dah canda balera dah baru dah you qualified wala tata ni dah itu dah sini wala so mani stage saya itu wala di sini kalau itu baik masya Allah bagana kan dokter. Bagana gangesan saga tawal gisa wala loti kong aba da gisa tuko ko pesa. Allahu Akbar. Wala lot nasiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jama'in kakali. Duai wali gona nasiya kana lallali kufanton na shaka baramil kiti baranni kuno sisimatera wal tiyaye garana garanni. Insyaallah ambaran na famin nung gababato galman nung malika berkenya dabato. Doain duka imanati jirenya harum sa dunia fagira sa dem sa garun sa nutu bilisa duriyo amida nutu bilisa duru amida jibban rayu jalana wali kan na basanti dibban rayu jalanu manjirane jalanu mangodana islamumma ke nyarati da pasini oflan. Nama kenne banara ular bicha thawba je dekhe charrahin ne jira bicha ko kodi ne jiro fodura biti erga kana jade si kabatu kalbiti dini ticinne buwa gari arjanna rahmatumma sarra jannata abdan bakka jibbamati madakun kamnu kubne gaye ba chukamna baga hakati rufne fula achide fanne odu bin kamnu gurra rabbitti irkifanne khairi jecha turra Ustaluka fana pune orduf na kajelle argachu adab jirra jannata kajelle argachu adab jirra jannata kajelle. Afuran cikin dadi ariki sardami Allah ya argata gammachu dandami sahiba bidatu sahibni hiriyoda kan sahiba badi jireni kiyoda gari ni thita elama kufisa shaytan na chitti elama dubbisa shaytan na chitti da elama Allahu Akbar. Afuran cikin dadi Ariti sardami Allah rargata gammachu dandami sahiba bidatu sahibni hiriyoda kan sahiba badi jireni kiyoda gari ni thita elama kufisa achuma tiru shaytan elama dubbisa Allahu Akbar. Shaytan jibatani bakka yadan ga udaf amanti kenya kana ija haqqi ta udaf bikintu kanna wala tafarraqu addafa bani mali gadaratu kana to kuma kenya ihu ba makka jima wala tafarraqu azara de benima Allahu Akbar. Wala tafarraqu dektanu adam baina juram wanta kuma saronte wanta ibasa kefu warri addaba bo kan jede hoden beku warri addaba bo kan jede hoden beku gara ko walin janna to kuma sa umra hala san jenya dale rabbi fenya no fura Allahu Akbar. Isuma de gadayu arginalira wifafe sawon fagorra ture dagaye argu hafe Qur'an rabbi to Qur'an nagata ubi fafe su bo ya kada gata ubi mortu ishe sitte Qur'an rabbi tete adunya tikelito ngamete ni argati azaba kungumace sheti jinnitu mata yaba gade gafa zo gante bakke dum te kaba akabaksa kalori ko ta era rabbin hunna jaba ta kale she maksa jaruma tu tera basa o tumata jallata ya rabbana kana dinin nu badata inshallah abdullah baratoni sai si fa ya jar imam bartisa me takbira ko fam bayi lage sa nagar tisa baratoni sai si fa ya jar imam bartisa se to ko takbira dam bayi lage sa nagar tisa Allahu Akbar. Allahu Akbar kudanno ke sangam macisa da bisumma dini kenya to fuldura to da cisala Allahu Akbar. Isin warri fayya gari nama argitan kanne onne da caba namati gadditan isin kanne hunna do kubasar bitan bagana gadan simisera kana dabartan misensa jama'a kenyatin baga wala gartan Allahu Akbar. Alkali buyani tine dabbatani imma jama'a kana rati sirriti tabbatani
jiraataa turtan jireenya hayaataa rabbiin isin milkeessee jira waan sabaataa. Fayyaa jechuun faaya akkuma himamaa jiruudha jabinaan hojjetanii dhukkuba dhidhima ciruudha. Imaana raawwadhaa kan naaf turuu isiniifis turuudha yoo fayyaa qabaatan mimmeessuun jiruudha. Barattoonni saayinsii fayyaa afaan keessan qorichaa siringaa sana ni beeknaa ishee baattuu qorichaa. Argumti keessan nuuf ta'ee jira dawwaa lammiilee keenya kanaaf fayyaaf nageenya hawaa. Qoricha qofaa jettanii gochi keessanis dawaadha jarri mindaa fi gunna keessan ishee hawaadha. Beekta mitii waa'ee X-ray fakkaataa saarjikaalee laphee koo jala na dhukkubaa mee kottuu naaf ilaali. Midwaayifarii gargaartota hayyoof haadholii isin biratti deesse mitii dheengaddaaf meennaa tolii. Naatoliin beektanii intala babachaa. Du'aayin dawaadhaa utuma hospitaalan dhaqeen alkoolii 9 ofitti dibanii 8 ofirraa naqeen jarri akkasii dhukkuba hospitaalatti hin fidanu du'aayiidhaaf zikirii irraa ammoo dudduubatti hin didanu. Anis jaruma keessa maal gochaa deddeebi'aa gara hospitaalaa zikirii koo jedhadhee anuma of ilaala yookaan kaalluun dhaquu akka na obbo dirqamaa du'a namaa dhochu wareegni waggaa 20. Kanaaf dhiifama naaf godhaa warri saayinsii fayyaa hospitaalatti deddeebi'u irraa du'aa gochuu wayya. Yaada koo kanaa sanada naa qabsiisaa imaanaan biyyaa jabaadhaa baradhaa wal barsiisaa. Tajaajilichi daawwaa ta'uu hubadhaa hubachiisaa eksteeshinoota jiran irra immoo hubadhaa hubachiisaa. Kaffaltii hajjii xiqqeessuudhaaf deddeebi'aa iyyadhaa qajeelfama quraanaatiinis akka bulluun iyyadhaa. Inni kan hajjii kun gaaffii islaamummaati kan nurratti murteessu immoo jarabbaa garaati. Allahu Akbar. Afwan obboleewwan dikan karaa maqee ustaazota nagaan gaafannee haasaa baraan dhaqee ustaazota asirra waliin wa rahmatullahi wa barakaatuhu du'aa waliin goona islaamummaa kana qabannee addunyatti moona. Allahu Akbar. Baga nagaan dhuftan ustaazonni martuu kutataatiin malee hin qabdan wartuu islaamummaa malee hin beektan wartuu alhamdulillah jedhaa al tokko sin martuu. Gaafa manaa ba'an bismillah jedhan karaa buree karaa gammoojjii nagaan bulee nagaan nawachii karaa sibboo karaa ukkaa maaloo shufeer shaadaa dhukaa jedhaa konkolaataa yaabbatanii kuroo dhufanii nu bira dhaabbatanii. Ganama kana yaayoodhaa bahee murteessaa namaa meeqatas ga'ee beekna ustaazota kamisee aqidaan achitti kan mise miti aqidaan kamiseetti mise aqidaan achitti kan mise yoo ilaalle gara dhidheessaa jararraa so'aalli qilleensaa mattuu yoo madaaltan aanolee keessa ceetanii makkatal mukarramiin jettu saudi arabiyaa seetanii jara kana keessaa ustaazota calalee rabbii fide jamaa keenya fiduuf dabale. Allahu Akbar. Mattuu yoo madaaltan aanolee keessa ceetanii makkatal mukarramiin jettu saudi arabiyaa seetanii jara kana keessaa ustaazota calalee rabbiin keenya fide jamaatti nuuf dabale. Jamaa ijaaruun kun illee turuudha garuu oftaa wajjiniin tajaajilaa turuudha. Allahu Akbar. Islaamonni asitti argamtan biyya garaagaraa kaatanii alhamdulillah jedhamee bakka islaama taatanii. Islaamonni asitti argamtan kan biyya garaagaraa maashaallah jedha islaama ta'uu keessan ammas nama rara. Kan narraa qopheeffadhee sinduraa xumureera alhamdulillah jedha gooftaan keenya rakkina nu fureera. Wanta dogoggore immoo akkuma naaf jedha isin waliin milkaa'ee galma ga'uun fedha. Haalli jireenya koo kun immoo gubaa saafaadha. Mee du'aa inaaf godhaa imalli koo laafaadha. Rabbi siifa jabeessu maana keenaa jedhame. Isinis nama himaa meeqa dhaabbatu rabbi sinaa taasisuu warra kwaalifaayiid taatanidha. Isinii niyyaa qulqulluu qabdu dhuftanii asitti argamuu keessan baay'ee nu gammachiiseera jechuudha. Hundaafuu bakka kanarra geenyee wal agarre cinqii kana hunda jala dabarre.
Boombii Finfinneetti dhoo'ee dhageessanii dhumiti. Nama gaddisiisu. Daawwan biraa asiisni dabala maasanuma wal qabsiisanii wanta galateeffatan qabaachuu danda'u. Suuraan tokko poosti godhamee ture. Peejii ta'e poosti godhee koree kana barbaadu uummata musliimaa gidduu ture jedhani namichi boombii darbate sun. Miti? Inni ilaalle koree kana barbaadu uummata musliimaa jarraa joodaan jeeqaa rakkoo jiran jara gidduu ture jedhani baga jara rabbiin nuuf nasara alhamdulillah jedha. Alhamdulillah. Galatoomaa jazakallahu khairan afu annaaf jedhaa yoo sitti dabsinu. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Abdurrahim Rabbi Samil Kes. Amin. Muhammad Rabbi Sa Gammachiisu. Amin. Rabbi Sa Gammachiisu. Amin. Kumsuma gaarii jiru gaarii keessa Rabbi Sa kaa'u. Amin. Waan mi'aa kanaa fudhatee deeme bakka hin taane wajjin taa'u miti bakka jamaa keessa Rabbi Sa ga'e. Amin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbiran keessa gadi jedhee sin koomate raadiyoon isaan silaa dubbadhu naa dubbate galatoomaa jazakallahu khairan. Baga nagaan dhuftani sagantaa gaggeessichaati baay'ee bareedu natti toltaniitu baay'inni keessanis dachaan dabaleera dabaluudhaaf iyyuu kwaalifaayiid warra taatanidha jechuudha isin warra soomanis seccayaa sitti walitti isin qaban miti baqa maashaallah baga nagaan dhuftani. Baga nagaan geessan sagantaa wal gaggeessaa walaloo xiqqoo qabaa dhaggeeffachuu qopheessaa. Dhuma.